Godina Arsii Adaabatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginna barreeffama deeggarsa waa'ee filannoo ABO daandii irratti barreessitan jedhuun namoota hidhuu fi doorsisaa jiraachuun himame. Humna naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu handaangaa ce'ee dhufee godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa unkuraa jiru irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabneetu fudhatamuu qabaa jedhan jiraattonni. Magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa jiraattota saamuu fi ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisuu itti fufanii jiraachuu himan. Bitootessa 31,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Godina Arsii Adaabatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa barreeffama deeggarsa waa'ee filannoo ABO daandii irratti barreessitan jedhuun namoota hidhuu fi doorsisaa jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa ganda Waashaa jedhamutti jiraattonni sababa yaada isaanii bilisaan ibsachuu fi mallattoo siyaasaa ABO argisiisaniif dararaan irra gahaa jiraachuu fi kunis mirga dimokiraasii bu'uuraa irratti dhiibbaa guddaa akka uumu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti dubbataniiru. Haaluma kanaan ABO filadhaa jechuun daandii irratti barreessuun isaanii rakkoo itti ta'ee caasaaleen murna mootummaa naftanyaa bilchiginnaa fi qaamoleen maqaa nageenya eegsisuu sirnichaan bobbaafamaa jiran irraa gaafii fi tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiraachuu himaniiru. Kunis mirga yaada ibsachuu fi filannoo irratti hirmaachuuf qabnutu sarbamaa jiraachuu agarsiisa jedhamu. Dabalataanis hawaasni dirree irratti walitti qabamee garee gareedhaan qoodamuun dararaa fi doorsifni irratti raawwatamaa jiraachuu dubbatamu. Kun immoo walamantaa hawaasaa diiguu sodaa uumuun akkasumas filannoo bilisaa fi haqaa irratti shakkii guddaa uumaa jiras jedhamu. Filannoon osoo hin geggeeffamin dura uggurri akkasii jalqabuun isaa sirni dimokiraasii akka hin ijaaramne akeekama. Filannoon dimokiraatawaa jechuun uummanni bilisaan filachuu sodaa malee yaada isaa ibsachuu fi murtii isaa kennachuu danda'uu qaba. Garuu haalli amma mul'atu kun faallaa isaati jedhan. Itoophiyaan seenaa dheeraa keessatti filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e keessatti muuxannoo gahaa akka hin qabne yeroo hedduu ibsama. Haa ta'u malee yeroo ammatti haalli amma mul'atu kun seenaa sana fooyyessuuf carraa osoo hin taane rakkoo duraan tureetti fufsiisuuf daran dalagamaa jira jedhan. Sirni dimokiraasii dhugaa ijaaramuuf mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi mirga namoomaa fi bilisummaa siyaasaa kabajuu qabu. Uummanni yaada isaa sodaa malee ibsachuu, paartii fedhe filachuu fi adeemsa filannoo keessatti hirmaachuu danda'uu qaba. Dhiibbaan haala kanaan uummata irra gahaa jiru jireenya isaanii guutuu irratti miidhaa cimaa fidaa jira. Namoonni sodaa fi yaaddoo keessa jiraachuun hojii isaanii idilee hojjechuu, daldala geggeessuu fi jireenya maatii isaanii tasgabbeessuun rakkisaa ta'eera. Akkasumas mirgi isaanii yaada bilisaan ibsachuu fi filannoo irratti hirmaachuun sarbamuun abdii isaanii sirna dimokiraasii irratti qaban laaffisaa jira. Humna naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhu kan daangaa ce'ee dhufee godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa unkuraa jiru irratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabneetu fudhatamuu qabaa jedhan jiraattonni. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Humna naftanyaa lafaa dhufaa faannoo ofiin jedhu kana kan daangaa ce'ee dhufee godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa unkuraa jiru irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabneetu fudhatamuu qaba jechuun jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf aanaalee Abee Dongoroo Kiramuu Giddaa Ayyaanaa fi Jaardagaa Jaarteetii yaada kennan akka jedhanitti akka tibba darbee opereeshinii jalqabanii dhiisuun uummataaf balaa guddaa qabaa jedhan. Tibba darbee opereeshiniin humna kana irratti jalqabamee guyyoota muraasa keessatti dhaabbachuun ergasii uummata gatii guddaa akka kaffalchiisee ibsaniiru. Ergasii humni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo manneen uummataa 400 caalaa gubee akka barbadeesse dubbatu. Haleellaa raawwateen dubartoota ulfaa, haadholii da'anii ciisan, daa'immanii fi maanguddoota baqachuu hin dandeenye dabalatee namoota hedduutu humna kanaan dhume jedhan. Humna naftanyaa lafaa dhufaa faannoon of waamu kana tuttuqanii dhiisuun balaa akka qabu eeraniin qaamni uummata waliin dhaabbatu tarkaanfii jabaa godinaalee kanneenitti nagaa waaraa fidee uummata nagaa dheeboteef nagaa argachiisuu fudhachuu qaba jedhan. Tarkaanfiin fudhatamu duula guyyaa tokkoo fi lama ta'uu akka hin qabne hubachiisaniiru. Maaliif jennaan humni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo kun yeroo tarkaanfiin jalqabamu yoo humna isaatii ol ta'e
meeshaa waraanaa isaa dhoksee huccuu jijjiirratee qubattoota naannawa sana jiran keessa nama nagaa fakkaatee dhokata jedhan. Tarkaanfii fudhatamuun ala ummata keessa sakattaa cimaan taasifamuu akka qabu hubachiisanii warra haleellaa raawwatee ummata keessa dhokatus sakatta'uun meeshaa irraa hiikuu seeratti dhiyeessuun akka barbaachisu himaniiru. Naannawa sanatti warra hidhannoo seeraan alaa hidhatee socho'u hunda irraa hiikuun akka barbaachisu namoonni yaada kennan eeraniin qaamni nageenyaa seera qabeessi qofti nageenya ummataa akka eegu taasisu akka barbaachisu dubbataniiru. Namoota hidhatanii jiran caasaaleen mootummaa sadarkaa aanaa fi gandaa jiran tokko tokkoon akka beekan jiraattonni eeraniin opereeshinii humna kana irratti adeemsifamuun cinatti warra hidhatee dhokatee ummata keessa jiraatu irraayis meeshaa waraanaa hiikuu akka barbaachisu dhaamaniiru. Bakka gandi guutuun meeshaa itti hidhatee jiru faatu jira kan jedhan jiraattonni warri hidhate kun humna nafxanyaa lafaa dhufaa faannootti makamee nu haleelaa bahe jedhan. Gaafa haleellaan darbu immoo meeshaa isaanii dhoksanii numa waliin jiraatu jedhu jiraattonni. Waggoottan 8 darban humna nafxanyaa faannootiin wanti ummanni Oromoo godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti ta'e bineensi bosonaatu hin taane jedhu hammeenya haleellaa garee kanaa ummanni yeroo himatan. Magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa jiraattota saamuu fi ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisuu itti fufanii jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 keessatti lukkeeleen mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa maqaa deeggarsa milishaa jedhuun jiraattota irraa qarshii 500 hanga 1000 afaan qawween sodaachisanii saamaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jira. Magaalicha guutuma keessatti saamicha akkanaa kun ergamtoota mootummaa nafxanyaa bilchiginnaan irra deddeebiin raawwatamaa kan jiru yoo ta'u namoota harka qalleeyyii qarshii gaafataman kennuu dadhaban ammoo dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuun ifoomeera. Kana malees manneen hidhaa magaalichaa keessatti argaman irraa gara jabeeyyiin loltoota mootummaa nafxanyaa bilchiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jira. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.